Muhammad Bayan kana guyyuma tokko illee ta'u gastii irratti waan si wajjiniin intini ta'eef jimaati qogeessi maniidha sana tadha jimaa gaafataa ture piliis otuu barcaa naaf hiddanidha ture yeroo poolisii itti godhu. Sheekhan aan jayin aan guyyuma sanuu bakka kiyyaan rakkoo qaba. Gurbaa shiftaa kana mucaa. Yeroo hunda yeroo laayifii seentu sattarattee seenu. Muuziqaa haquu suuraa tokko keessa haquu lammata yeroo dhufe kanatti uffadhee dhufu. Abshir. Harkaan gallaki islaamummaa keessatti aladdeeti akka nama jallaabii afurata qabuun beeynet akkanatti gadiiti dhiise akkanumatti as deebisi gagamana mormi diimaan bareedan kun mul'atee jira as deebisi ija bujaasisi irraa haa qabu ijji namaa yoo morma kana jala siisee inti abbaan fedhe dhufee jala si hin baasu aynu naasi ashaddu min arrasaasa ajan ijjiti namaa rasaasa irra jabduudha. Hayyee. Ungoon kun haraam moo haraam miti? Maal baanta? Kaama na dhungootan kana haraama moo haraama miti? Qaamaan siin bira dhufee? Asumaan na dhungoote bilbila kanarratti. Bilbila kee keessamu? Ati hanganni bilbila kee keessana achi ba'u maal eja? Kanaaf miskiina isiniin jee bara mucaan kun. Asirratti baramma asirra nan agarra yeroo na dhungatu. Kani dha waan akkanaa dalagan hangettanii mammeessan. Duuba isaatu akkasii boo gabaadhaga. Dhungoo akkanatti fidanii namaan dhaansan baantaasa? Jaalallee bichaaf ta'a? Haraama miti. An jaalallee bichaaf ta'a siin jegaan wayyo. Jaalallee bichaaf haraama miti isa kaanitti haraama. Dhungatina warri jaalalli hin taane. Dhuftee duba ammaan kana sitti argeera baddoon dhungadhure baddoon jaalallee keeti. Dubbii ajaa'ibaa walirra beekoy. Fatwa ulamaa'ii itti gaafadhu taran. Yoo miskiina warri biyyaa wallahi. Ati ammaan kana jaalallee qofaadhaa halaal hin jenne. Fatwa ulamaa'ii itti gaafadhu booyyee bar finish and declare. Ani nama hundan dhungadha. Obboleeyyan kiyya manaama addaa keessertanii barra warri tiktok gubbaa jiru kun hundi keessa manaama addaa keessertanii waan fatwallee gaafatu hin taane obboleeyyan. Hin jirtu fatwaan akkanaatiif wanni fatwaa jedhamtu akkanaatillee hin jirtu obboleeyyan. Eesira bonuun akka tafaa wal qabee jechuun waan hin jirre waan akkanaa ufumaatti cinqama malee fatwaa sheekuti hin cinqina. Hin jirtu wanni akkanaa takkitti. Ani jaalala maadha wafirraan argam miidhaasaa. Ajjeesee lubbuu sin baasu namarraa kophaa si baasaa. Sheekh! Sheekh keenya kana wallaahi wal darbisiiftanii gaama kun. Intalma sana wajjin illee haasoo kuttanii mana hidhaa keessa taa'u jiraame. Aboo Sheekh! Nagamaa meeti? Bargaa intala sana dhugumaan jaallatee bara gabra taa'ullee bara uffuu wallaala. Intala erga fooxaatti uwwisee booda miidhagina itti bareedee beeytan ijoollee. Fuggaa hunda akka taa'ee jiree talaalu fedha bakka hunda taa'ee. ማሜ ዛሬ ህይወቱን አታውቅም። ዘንጣል። ለምን አንድ ሙዚቃ አልጋብዝም? ያ አምሮባል ዛሬ ማሻአላ። አንበሳ አምሮ ማል ይደዛ አረስራ በሬዴ ጅራ ሂደሙ ቀብዳ ሲንጀት አንበሳ ጃኒ ወሪ ንብረታ ሼክ ወላሂ ምስኪን አርሙ ጃንኩ ወላሂ ምስኪኑ ማ ሙጫ ከናወን ሲን ቤት ኒማል ቤት ተቆፋ ሜ ተባይኒ አረፋቴ ወጅ ተባይቶ ቆላ ገፈዳ ከይሰፉ በከገርቴ ዲመ ዱሩማ ረተካሰን ዲመ ዱሩማ ሰን በከረተ ካሰን ሜ ጉሬ ሲን ቡሱ ቆይ አዲ ዱሩማ ኔ ቀብዳ አጋ አሲት አግላ አጋ አሲት አንገሳ አጋ አሲት አምኒ ዱሩማ ጉት ሬጁ ላኛ ከዱቢ ዱሩማ አሲማር ጉት ያስከት ዱርቲ ilmi namaa durgummaa asiin qabaata malee anchi bichaadhaan miti. Dhuguma tun dubbii mata nama qabachiifti taadha baatee durgummaa mataa keessatti. Akka biyya adda kutaamee qaba. Durgummaan asitti uumu gaarii achitti uumam joori. Akkaataa gartee dhimma durgummaa kana itti haasa'uu fi andarsaanni akka inni itti gartee haadha faatee godhe kana haati faatee itti taphatti inni ammoo akkamitti akka gartee waan kana andarsaanni godhe baru mucaan kun miskiinummaa ta'e qabaa bara. Gogummaa taate dhugatti fudhate immoo waan haati faatee itti qoostu waan inni dhugatti fudhate. Akka biyya adda kutaamee qaba. Durgummaan asitti uumu gaarii achitti uumam joori. Rakkoon nama kennaa laalamee jiran bara rakkoon nama kennaa. Ati walumaa galatti hin qabda. Yoo durgummaan hidhaa yoo hagam xiqqaate wal qixxu tokko irraa dhumne. Keessa fagoodha. Keessa fagoodha jechuudha. Caatiin xiyya akkasitti hayyamtee adeeme laali waan aan jette ilaala. Maal loonni laaltu adane shiroodha qayyiwatii dammoo allichaa dhaqaati na laaltee kaatee na fuutu. Facebook, TikTok, keessafuu bara boodaa kana dhimma dubrummaa kana namni taajjabu sheeka qofaa miti nama baay'ee dhimma dubrummaadhaa kana taajjaba. Etoo duman deemutiin haasaa tokko dhaggeeffadhe haasawni sun baay'ee na kofalchiise beeytanii. Eega ijoollee dubrummaan maal jaansi meeqoo abduu seefi hangaa'u takkaatu waa walitti haasaa maal waliin jechaa jira meeqoo taadha faateetii fi maamma bayaan kanatti deebina. Atis mirqaanaadhaan jette wanta sana kolfee gaafas. Kootu guyyinaan jedhee bara kootu guyyinaan jedhee sheebii na qabde beeta sheekan aan jayin aan guyyuma sanuu bakka kiyyaan rakkoo qaba sheek maama bayaan jayin ayaamin aan jedhe hayyee ganaatiin deebu bilookin si godhan aan jedhu sheekan aan jedhe. Gim piliis Muhammad Bayan kana guyyuma tokko illee ta'u gastii irratti waan si wajjiniin intini ta'eef jimaa xiqqoo geessi maniidha sana tadha jimaa gaafataa ture piliis otuu barcaa naaf hiddanidha ture yeroo poolisii itti godhu.
Rabbina baasu du'aayin godaafi. wal jaalanna jedhiin eenyuun isinan jaalalan fedhu jettee engada viidiyoo tokko hojjettee jaalalli waa tokko bu'aan qabu jaalalli siif maali hangaatu Macca maallaqa. ginati amma jireenya keetti bahiyootiif destanyaanis Indee awwaa. singilummaan destenyaa namaa kenna moo heerumata irra destenyaa namaa kenna Ani la amma firii jira qaame alaaqam warra heerume wala legaruutu iraaraa oolan. Innasun ayichee no ixallaawut. warri heerume hundisaayyuu akka nama mana hidhaa qileenxoo galeeti jechuu keeti afaan oromootti gaafa hiikamu Looyfatan malee ni alfallagamu. hangaatu dhugaa ilmoo qabdaadha ani ilmoo qabdan se rabba guddisuuf warabban qaba maashaallah Shaalina kana jedhu. Inni wallahi ganaa dingil kone. oksum billaa ilmoo qabdi maashaallah jedhaanii jedhaara tokko koomintii lag Sirraan dhalee jedhu. Inni ganaa dingil nanya simee hindaa taatafu. wallahi ilmoo qabdi Warra balkaa baay'ina dingil nanya ganaa minti qaldala. እኔ ድንግል ነኝ ወይስ ስንግል ነኝ ለማለት ፈልገሽ ነው እያሉሽ ነው አሁን። erga dingilummaan kee badee waggaa 14 yookiin 15 ta'eera kana dhiise yoo deebi'ee biqile man Warra balkaa baa dingil nanya deemin onko sooyyee. ወላሂ ጋ ሶሻል ሚዲያ ከናቱ ወለቲ ነማ ፊዳ ነምኒ ወሊን ቤኹ ቤታ አማ አንጋቱ ዮ ኢልሞ ቀባትሌ ቀባቹ ባትሌ ህረቡማቱ ቤኻ ሃተው ገሩ ኢሺ ወረ በልካ ባይቴ ከካቱን ኩኒ ገሩ ማልቱ ፊዴ ዳበርና ከኹትን ዮፍራ ዲፍ ተነጓ ተበጥን ተበትር ተመገሩ ዱገትርተኒ ዳበርማ ዱቢን ጉዶን በከርቱ ድንግል ነሽ ወይስ ስንግል ነሽ ይሄ ነው እኮ ችግሩ አሁን ገባሽ ድንግልና ስንግል መለያየት አቅቶናል እያሉ ነው inka kataatti gaadhiisaa ka pilis warri ilmoo qabdi maqaa mucaa kana kana dhaatanu pilis soba yoo ta'e rabbi sin gaafata soba maqaa nama balleessina Maal beektu jedhina. yookiin kan namaatti ta'uu danda'a kan siitii miti bakka erga kan kootii miti jette ijoollummaadhaan fiqiriin qabee fa'aa dogongortee ilmoo argachuu dandeessi amma fiqiriin hin qabu kalaas sanuma godhaanii Gortee alaalanya. ድንግልማንስ ስንግልማንስ ከንሺቲ ማልቱ ንገሩ ዶንጎርቴ ያላለኝም ግቲ ዱቢን ዱማ ከስ ቆበል ጅብቴ ገሩ ዶንጎርቴ ያላለኝም እንት ዱቢን ቱ ሲላተ ጅርቴ አንጋት ወይስ ሬስ ላትስ Inni ganaa lijaa ni baay'isoo wayi nalabbashis. Maal beektu. anaan hin jedhin ka warra koomintiitiin jedhe dingiliisa kam qabdaata amma sadhuguma Warri komantii maal si gashaan si nagaa fatee si deebisee bayi keessa. Izi gaa dammoo waan sawwee yoo ati dubrummaa qabate doolaa kuma sadii si kennaan an jedhee aan sibbinyaal. Indee dingil nanya. qabachuun kan aw አይገርምም ዱጋ ባንታ አማ ዱጋ ባንታ ሁን እንደውም ኦሶን ቀባን ለቶልቺሲፈቹ ቀብዳ እንዴ ዶላር ኩመ ሰዲ በር አማ ዱቢን ደና ባተ ጅርቴ ሬፍ በር ና ጃይ ቤድሩ አከስ ሄዳን ማጅ ታብቱ ሴቶ yoo baraate doolaara kuma sadiin durbummaa kee akka qalliitti hin jedhin warra balkabaa Hin kennu malee. mucaan tokko dheengadda kan goote beektaa ingilizii kana durbummaa fi doolaara miiliyoona tokko tuqaa shanitti gurguratte warra balkabaa hiyootuwan qayyarechi Naawwa indee maafi akka qabee taa'uun ittiin jira. garuu amma yankee kana tuudhuma sa'a kana jiraate ekspaardii ta'eera maaliif amma yoo na taa'e jechuun badee bara warra balkabaa itti darqwaan ኦኖ ፈልፈላ ጉርባን ጉልሌ በር yoo isin durbummaa qabaatte doolaara kuma shan nan kenna jedhe tokko immoo na jalatti warra balkabaa Ergi jedhiin kootu walii mana hakimaa deemna. Pooloo si deemsa ishii. doktoraa walii galtee kuma tokko siifan kenna dingilnaati jedhee no achi barabbaruu fi kottu nyaata የከማለ ማለቃ በር ማለኒ ዋን ከኔ ገባ በር Konkolaataa sammuun kan kee waan gaarii yaaduu hin danda'u. ዱቢን ይጀብቱ an durba durbummaa qabdu akkanatti ilaala waan ta'eef mee eddee kana qolee kan kee kana dhime ማ ከተክ ጅብደ ስዲ ሲያቲስ ፈያኑ ተካ ድብሩማ ከስተና ማይምቴን ቤቱ አብዱስ ፎርሞ ወхан ገያን ላሉ ወርባተን ጀቱኒ ብራ አፋኒ ባፈተ አው ጉርባ ሽፍታ ከነ ሙጫ ይጋው ፌመሰ ዱሎ ሜ በራብዱ ሴቹን ይጋው አው ፌመሰ ዱሎ ሜ በርሙጫ ወላሂ ፌመሰ ዱሎ ሜ ኻንጋ ማን ከና ሚሊየን ሴን በርቦኑ ቲክቶክ ራ ኦልሞስት ወጋለ መጉቱ ቪዲዮ ቲክቶክ ራ ፖስት ጎዳን ጅሩ ነው ሲወጂ ወልቂተ ፎሎወር ቀምና ፎሎወር ከኛ ከጉደታን ጅሩ የቹ ኻንጋ ማ ከመ ሚሊየን ተከሴኑ ወልተ ገሩ አቲ ቲክቶክ ረቲ አብዱሴ አው በር ፌመሰ ዱሎ ሜ በርሙጫ ወላሂ ምስኪን ነማ ቱሬ በርያው amma wanti kun qalbii nama cabsuu dhugaa rabbi dhugaa baay'ee qalbii nama cabsa garuu immoo horiis nurraa feemasni tiktook gubbatti faammasaatiin jiru warri qatti daddafeetiin miliyoona seenaatiin jiru kun warra biyya jeequ jee mootummaan mana hidhatti galcheetiin ququntuuteetiin baagetaa sirraa argattan kana mootummaadhaan wajji walqixa takaafaluu qabda yookaan adda qoodamuu qabda waan jehuun harka lafa jalaatiin gabii godhuufii qabdan jee warra gartee namoota geejjibaataa jiru Itoophiyaa keessatti hunda mana hidhatti guuraatiin jira warra dhimma isaa irratti agrii ta'e gallakkisaatiin jira warra agrii ta'uuti garuu mana hidhatti qabeetiin ta'aatiin hin jira mootummaan Itoophiyaa hundi haarifaanyi egaa dubbiin jajjabaatee jirti baageenni dhabamee jira egaa mindaa waan qaban dhabnee jirra feemesoota ijoollee tiktook tan hunda ishiidhaa qabneetiin waan isaan galii achirraa argatan mootummaadhaaf qooduu akka qaban likkii galchinee itti himuu qabna jedhaniitiin ijoollee mana hidhatti guuraatiin turan beeyta san keessa warra dhimma kanarratti walii galee gallakkisaniitiin jiran garuu ijoolleen oromoodhaa takkaan gammaan kana manuma hidhaa jirti gadi lakkifne maali waan kanaan agrii ta'uu didde isaanii wajjin walii galuu Aku dubbiin jajjabdu bar. Maal jedhaa Abduu Seet? Ani hin beeku. Adoonaay ni beektamti Adoonaay gadhiifamee jira warri kaan warri isaa wajjin hidhaman guutuun isaanii gadhiifamanii jiru gin pirezidantii maammee waan oromoo ta'e qofittiin mana hidhaatti hafe dhugaa rabbi oromoon baay'ee garaana nyaataan Mee badiisaatu tan isaanii caala ta'uu danda'a. maal godhe ilmoo isaa guddifachuudhaaf geemii taphatee adabamee naara ofirraa haade ofuma irraa naara haade malee nama naara hin goone Naara fuula haadee. nyaara ofirraa haade dhagaadhaan mataa of falaxee Abbadaa mataasara alabbatti maraatere. Nama maraate duuba mana hidhaa geessanii nama maraate bara mana hidhaa geessanii haakima mana warra maraatotaa geessan malee mootummaan tooftaa isaanii kana irratti argeeti ijoolleen tooftaa kanaa kana baafatteeti akka ajaa'ibatti wanni godhaa jiranii garuu maarree jee Abiyyi Ahmadu dubbatee jira bara dhimma kana ijoollee teenyoo qayyadatan taate maal jennaan waa hedduu deemaa jira gabaabaa. Akkastaan amma Muhammad Bayyaanis ganda giiftii illee kenname fennaan ganda guutuu rabba shi azaanii Allahu Akbar jedhee hidhamuu qabanillee akkastaan TikTok irra. Hidhamee jira kanni. Dhuguma mootummaan sanaa fidheemu maaliif hidheti Muhammad Bayyaan maal balleessee hidhame qoy. Maali kan Abduu Seet hundi እንደዚህ ነገር ውስጥ እንዳታስገባኝ። Muuziqaa hunda akka hayxu. Hundi keessanuu gaayis. Mootin deemini. Huccuudha yeroo deemni.
Waan kun hidhaan kan miilaatitti ganni bu'ame. Karaa jalaatiin bana. Eh? Karaa jalaatiin miila jalaan wanni hin qabu. Kiyyootti gabbuufta kiyyootti waa tana. Kiyyoo gidoo qaba waan. Kiyyoo maal? Kiyyoo jechuun koomee jechuun barbaadee itti fakkaate isheen gabaabdumatti uffannaan shamarran uffatuu qaban uffannaan shamarran musliimaa uffatuu qaban gubballee qaqacelloo ta'uu danda'uu qaba jalallee hanga koomeetti gadoo qabuu qaba waan jiru dubbachuu barbaada. Gaafa dur sheekaa sana akkasii jechuu barbaada. Duba amma silaan namni miila jalaan nan argu kan argu gubbuma kana maarra koo qaba. Hin taane. Hin beeku waan. Hin taaneedha. Biyyoo waan bareedduu kana dhiirumatti gabbaasaa oolti. Osoo diimtuu kanatti bareeddee jirtu. Osoo islaamummaan kanatti ishii bareeddee. Faataara reefun tana darbitee ooftee san qalloo san deebis. Tun tamiyyoo qosanitti baqqaataa mataan asiin xiqqoo mul'ataa jira. Hin taane tun bakka. Waynoo bareeddee waggaa kanas sattaratti mee ilaala. Ati haala akka reefun tanaas taniyyoo akkasitti deemtu taate heeruma malee raafuu deemtu natti fakkaata. Akki jedha Maamad Bayyaanii yoo akka duraa uffattee haala san ijaarsa heerumuuf hin deemtu naa jaarsa argattu. Maamad Bayyaan. Yeey. Amma haala kanaan dirqama ustaaza fuudhuun qabaa hakkanumaan deemuun qabaa bakka walii galee. Muuziqaa guutuun guututti waan si jala jira hunda haqu. Hayyee. Akkas. Sababa keetiin dhiira meeqa halkan ati lafatti riisiisaa bulteetti boo. Maaliif? Hin beeku gaa viidiyoo ta'ee deemi ilaali. Viidiyoon keessa hin ta'u hinu. Hin ta'u diliin ija nama miiliyoonatu yoo laalamtee dilii nama kana hunda sirratti deebite. Ganaa immoo galfin deema tiktookii viidiyoo ofirraa haqee jijjiiramnee irraa. Kunoo gaa harki ishii duraanii mata qayi footaa satan uffadhu deemi yaa. Mataa maa qaliif fuuldura kana mul'atu qayi waada harkaa qatiitti si bare moo. Hin mul'anne bara. Walaa osoo si bire akkana goggodaan akkana sidhee gamanaan sidhee akkana si deebisee bakka takkatti warra si ciibsee lafa saqalee si bira deemu. Maali? Waan rifeensa mul'isaa deemtuuf jechuudha. Nama gorsa malee nama dadhaan. Sheekha miyyoo mata jabaatte afaan jabaatti dhaggeeffadhu. Atuu jaba laalaa irraa akkamitti duuba wanni kun amma eeyyama akkanumatu ta'anii ilaaluun kun akkamitti eegaa Maamad akkatti ilaaluun kun akkamitti dubartii bira ta'anii. Sattaranii hijaaba itti kaayanii yoo laalan uumaatti miti uummata. Sattaranii yoo laalan haraama qabudha. Akkas. Yoo dhugatanis jaalallee ofii haraama qabudha. Waa hedduun dhaggeeffata asii duratti hin dhaggeeffne. Yaa. Turu Maamad Bayyaanuu ta'eeranii. Guutee jira jettanii sheetii mana hidhaa buuftanii deemaan dala. Akka inni hallayyaa seenu gootanii duubaatti qoblaa jirtanis hin beekne. Wanni takka tagartee taatu hin jirtu yaallee fi dhungachuu balaa qalaa kitaabni jedhamu tokkichi hin jiru. Feetu asirratti ta'ii feetu bakka feetee ta'e yellam. Namni wal fuudhee wal dhungachuu qaba. Dubbiin tanum. Asirraa mataa jabaatanii nu jeeqina. Haadha faatee. Haadha faatee. Heeruma amma fedhii inni qabdaadhe. Nan heeruma gaafa hireen qooda rabbii dhufte. Itti yaaddee dhiiran barbaaddanne. Laala itti yaadee gammaatti ittiin barbaanne yoo kana booda barbaade malee. Kasi jaalatee sitti dhufee nama sitti ergaa hin jiru. Kana manatti erge sana hin barbaadu waan ka ofii itti dhaqu yookaan ammoo ka ofii na dhufu malee. Itti erge sun borillee namuma san toddaan nu baasa waan ta'eef. Kofiin si dubbifatee si jaalate haa isin jedhu. Ka ofiin na dubbifate sun diqqoo si hajjabadhu naan jedhee. Masgii daggali naan jedhee hajjabadhu amma ammoo masgii daggaluun fedhu. Ayyee jirus singilummaa tana keessaa rabbi si haa baasu. Akkamiin Bayyaan ustaas jiruu singilummaa keessaa? Masaanoonni jaalattanii? Masaanoo? Masaanota akkam? Warra jaartee qabuttan isin heerumsiisa. Sheeka moo wanno? Ati sheekan beektu? Sheekotumaan fedhii nama guuta jejangaa hoggan oduu dhaga'u isintu jaa. Laani arginillee dhageenillee waan akkasii kitaaba akkasiin qaraane. Kitaaba akkasiin qaraane fedhii hojjetan qaqqab. Ani hin beeku waan hojjetan tanama akkatti beektu san. No jechuun fedhiin hedduutu jira barsanii jedhee. Hedduma san keessan baana. Jechuun waan hundaa guuttira sheekonni. Waan hundaa guuttira sheekonni jedha. Ati hin jaalattu? Ani sheekota hin jaalladha jechuun jibba akkasii osoo hin taane gara bultiitiin jira. Nama hogga sheekaa kana heeruman beekta akkuma fedhan godhatuun hin taatu. Jechuun akka fedhe godhachuudhaaf osoo hin taane hin jiraa miti. Lakki bakka taatakitti nama leetta miraati waa inni fedhii siif gootaa sinu gammachiisa. Ati immoo nama sheekaa heerumte akka fedhe godhatuudhaaf sitti ulfaatti. Wanna godhamee yookaan ammoo. Amma fakkeenyaaf nama sheekaa hoggaa heeruman laalaa dhageeffadhu gaas. Qorannoon godhameetiin sheekonni akkasitti fedhiin namaa hin guutti sheekonni hundi jedhameetiin goobil godhamee yookaan qorannoon irra godhameetiin wanni lafa kaayameetiin karaa doktoraa. Lakki waa'ee qorannoodhaan nan galchinan waa'ee qorannoodhaa.
Eekoo jechuun akka eenyutu akkas jedhee jechuun sheekotni bichaa waan kana ni goote. Wakki ati walumaa galatti hin feetu miti. Meeshaa gatti hirmu. Yaa dargaggeessa naa wayyaa. Hin feetaa? Yaa malee ani sheekota jibba isaanii osoo hin taane hangara bultiiti. Jara bultii tan hoggaatu fakkeenyaaf bakka fedhii dhiibbaan ta'u bakka maaliiti? No, ustaas waa'ee sanii miti jechuun hin jiraa miti. An akkanumatti iyyuu jechuudha. Bultii isaanii waliin ijaaruu irratti hin feene malee. Bultii isaanii waliin ijaaruu irratti hin feene jedha. Hayyamee waan hin feeneef keessaan si gaafadhaa dhiisee qaba. Waan takka dubartiin hin qaamatti jenne. Laa wanni qaamadhu iyyuu hin jiru bas sanumaaf malee waan biraa miti. Ayo sirraa fudhatan jira. Shee? Sheekotiin shukkumaan beeytuu jaajjara. Shukkumaan maali? Hin beekamu. Boochi achi dhaqi barreesse waan jala dhuftee jedhan hin barreessine konka. Maal jechuudha sirri?